Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa injifannoo arganne tikfachaa kan hafeef waloon hojjenna jedhan. Magaalaa Adaamaatti yaadannoo injifannoo bitootessa 24 sababeeffachuun mariin paanaalii gaggeeffame. Mariin kunis jala bultii guyyaa yaadannoo injifannoo kanaa irratti kan gaggeeffame yoo ta'u qaamoleen olaanoo magaalaa akkasumas kutaaleen hawaasa garaagaraa argamaniiru. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa magaalaa Adaamaa obbo Ashannaa fi Ajjamaa barreeffama gabaabaa marii kanaaf qophaa'e dhiyeessanii akka bu'uuraatti paartiin badhaadhinaa hojii guddaa hojjeteera jechuun duraan uummanni Oromoo cunqursaa guddaa keessa turuu yaadachiisanii bitootessa 24 barri 2010 garuu cabinsa kana sirreessuun uummata Oromoof akkasumas sabaaf sablammoota hundaaf ifa fide jedhan. Guyyaa ifti Itoophiyaadhaaf sabaaf sablammii biyya kanaaf keessumaa immoo uummata keenyaaf itti ba'e jechuu hin dandeenya. Kanarra dhaabannee maal arganne achi keessatti wanti jijjiirame maal inni waan jedhu kun waanuma waliin beeknu waan ta'eef waan asirratti argitan kun ka'umsa dubbii sanaati jechuudha. Cabiinsatu ture, cabiinsa dinagdeetu ture, cabiinsa siyaasaatu ture, cabiinsi gama hundaan ture kun suphamuu danda'utu irra jiraata. Cabiinsa kana suphuudhaaf immoo sirnoota darban keessa wantoota gaggaarii turan itti fufsiisuudhaan wantoota yaraa ta'an, wantoota rakkoo ta'an, wantoota ammas nurraa cituu qaban immoo adda baasnee sirreessuudhaaf Itoophiyaa gudditti, Itoophiyaa sabdaneetti in ijaarra. Qaamoleen marii paanaalii kana irratti argaman tokko tokkos yaada kennaniin biyya kanatti jijjiiramaa as haalli jiru gaariidha. Gama saayinsii fi teeknooloojiitiinis biyya guddina agarsiisaa jirtu ta'uu kaasanii bakka hanqinni jiru tokko tokko ammoo mootummaan ilaaluun furaa adeemuu qaba jedhan. Tokkummaan keenya yaa cimu, rakkina keenya kana waliin mari'annee rakkina keessaa yaa baanu, biyyi teenya biyya misoomaa haa taatu, biyyi teenya biyya gaarii haa taatu kan jedhu kanaan mootummaan gaarii hojjechaa jira. Warri aangoorra jiru kunis seera qaba. Akkuma aangoon isaanii jiru kanarratti warri olaanaa jiru waan akka biyyaatti seera biyyaa qaamota ala jiran gadi jiraniif hin dabarsa. Qaamonni immoo gadi jiran immoo raawwii jiruu fi rakkina jiru mootummaaf ol dabarsanii walii maratanii kan hiikan jechuudha. Kanaatti haala gammaatti gaariidha. Gaarumaan jirra. Araara barbaannaa, nageenya barbaannaa, misooma barbaannaa, gargaarsa biyyaatirraa biyyi teenya of dandeenye akka biyyaa han gargaaru waan jedha. Hooggansi badhaadhinni oomishe dhugni ijoollee keenya dargaggeessa keenyaa Finfinneetti cabe deebii akka waan argateetti jijjiirama hin danda'u warra jedhe yoo ergamaa fi maaliin ijoolleen gaafatan namni gadi jedhee waa laallateef akka mataa akkanatti ol qabreetti baga hooggansa isii ta'e baga badhaadhinna ta'e jechuutti hamilee natti hore. Kantiibaan magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee injifannoon kun injifannoo uummata Oromoof adda ta'ee fi biiftuun uummataaf baateedha jedhanii barbaachisummaan marii paanaalii kanaas injifannoo waggoottan turan kana keessatti argame ilaaluuf ta'uu himan. Bu'aa guddaa jijjiirama kanaan argame keessaa muraasni walqixxummaan afaanii akkasumas sabaa jiraachuu yaadama ida'amuun dhimmoonni gurguddoon kan furamu ta'uu kan kaasan obbo Haayiluun kallattii fuula duraa ka'aniinis injifannoo argame xiiqii olaanaan itti fufsiisuu akkasumas hanqinootaa fi rakkoo bifa garaagaraan duubatti deebisuuf yaalan irratti halkanii fi guyyaa qaamni hunduu cimee hojjechuu qaba jedhan. Egaa injifanneerra bu'aa arganneerra bu'aan arganne immoo amma ta'e dhandhamataa jirra. Garuu immoo ammas rakkoo qaba. Maalaa goonu osoo maal sirreessine wayya. Tokkoffaan injifannoo arganne xiiqii olaanaadhaan itti fayyadamuudha bulchuudha. Injifannoo arganne xiiqii olaanaadhaan itti fufsiisuudha. Waan arganne qabna gurraachessuun hin danda'amu. Isa xiiqii olaanaadhaan itti fufsiisuudha. Akkamitti tokkoffaa lakkoofnee beekuudha. Waan arganne beekuudha. Itti fufsiisuuf waan arganne beekuun nurra jiraata. Maaliin akka sabaatti maal arganne? Deebii maaltu nu deebi'e? Akka dhuunfatti maal arganne? Akka Adaamatti Adaamaan maal argatte? Akka keenyan laallee akka dargaggootti dargaggoon maal argate? Injifannoo kanarraa akka hawaasatti hawaasni keenya maal argate? Lakkoofnee beekuu qabna.
tokkoffaa. Lammaffaa gadi fageenya nu hubachuu qabna hin hubanne. Waan hin hubanneef rakkooleen ilaalchaa sun nu xalafan injifannoo san hubachuu qabna. Xiinxaluus qabna. Ilaaluu qabna. Qindeessuu qabna muuxannoo san immoo. Qindeessinee itti fufsiisuuf hojjechuu qabna. Injifannoo keenya sarkaa olaanaadhaan itti fufsiisuuf hojjechuu qabna jechuudha. Waan hanga ammaa irraa arganne. Inni lammaffaan hanqinaalee fi rakkoolee bifa gargaraatiin duubatti nu harkisan duguugnee sirreeffachuu qabna. Hanqinoolee raawwii keessatti nu mudatan ta'uu danda'a. Hanqinaalee rakkoo ilaalcharraa ka'anii injifannicha duubatti deebisuuf nu mudatan ta'uu danda'a. Rakkoolee humna keenyaa ol fakkaatan ta'uu danda'a. Garuu humna keenyaa olii miti. Gama kamiinuu hanqinaalee ka'umsa isaanii waliin barree isa sirreessuuf halkanii guyyaa hojjechuun nurra jiraata. Xiiqii olaanaadhaan hojjechuun nurra jiraata.